Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo Sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Sagantaan keenya kan dabraa jiru kaayyoodha. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaa Naamas. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisa Annaa Basaa Waaqjiraati. Oromoonni guutummaa addunyaa keessa jiran dhaamsaa fi waamicha manedhaa keessaa isaan qaqqabeen guyyaa 3 gadda isaanii ibsachaa jiran. Dhaamsi manedhaa Qaallittii fi Qilixxoorraa ba'e kun akka ibsutti Oromoonni addunyaarra jiran Oromoota fincilaa adda addaa gochaa jiranii biyya keessatti wareegaman akka yaadatan kan hubachiisu. Haala kanaan Oromoonni addunyaarra jiran kaan uffata gurraacha uffachuun kaan immoo rifeensa isaanii aaddachuun gadda isaanii ibsataniiru. Kana malees mallattoo diddaa gabrummaa kan ta'e harka walirra qaxxaamursuudhaan bakka adda addaatti diddaaf deeggarsa diddaaf qaban agarsiisaniiru. Gama kaanii qaamota hawaasaa adda addaa ibsa kennaa jiraniin akka hubachiisanitti Oromoon kanaan olitti tarkaanfachuu akka qabu ibsaniiru. Oromoon yeroo hunda harka isaa ol qabee agarsiisaa hafuun qabu jedhu namoota yaada kennan. Kanaan olittis tarkaanfii jabaa ititaa fi waltaa fudhachuudhaan diina uummata Oromoo lafarraa fixaa jiru hundeen buqqisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Gama kaaniin mootummaa wayyaanee biyya keessatti ajjechaa raawwatu jabeesseetti fufee jira. Oromiyaa baarraa odeessinu ga'ee akka hubachiisutti guyyaa har'aa Harargee lixaa aanaa Masalaa Araddaa Waltaasis keessatti ajjechaa olaanaa gaggeessaniiru. Ajjechaan kunis ta'ee jedhamee kan yaadamee fi lubbuu namoota hedduu akka gaaga'e odeessinu ga'ee addeessee jira. Mootummaan wayyaanee yeroo adda addaatti sanyii Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffate ajjechaa gara jabinaan guutame raawwachaa jiraachuunsaa kan beekamu. Tarkaanfii humna teleekoomii Itoophiyaa irratti fudhatamee mootummaan Itoophiyaa gara birrii miliyoona 30 akka kasaare himamaa jira. Tarkaanfiin kun eenyuun akka fudhatame ammatti himamuu baatus mootummaa Itoophiyaa dadhabsiisuuf sabboontonnii fi qabsaa'onni biyya keessa jiran karaa sanaan akka mootummaan kasaaru akka godhan himameera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti faayidaa isarraa argatuun uummata waan miidhaa jiruuf kanneen quuqamni itti dhaga'ame tarkaanfii kana fudhachuun akka namoonni yeroo dheeraaf tola bilbilan akka taasisan himameera. Tarkaanfii kanaaf ammatti itti gaafatamummaa kan fudhate qaamni addaa hin jiru. Garuu mootummaan kisaaraa guddaa keessa waan galeef yeroo ammaa qorannaadhaan hojjattoota naannoo sana jiran muddee akka jiru himamaa jira. Xaaliyaan kirkira lafaan lammiilee du'an dhabdee yaadachuutti akka jirtu oduun achirraa ba'aa jiru hubachiiseera. Xaaliyaan balaa kirkira lafaatiin lammiilee 278 akka dhabde beekameera. Alaabaan gassiqee akka fannifamu godhameera. Sababa kirkira lafaatiin balaan ga'e kun Xaaliyaanii guutuutti gadda guddaa uwwisee jira. Addunyaan martis deeggarsaan itti birmachaa akka jiru hubatameera. Roobii barii ture kirkirri lafaa kan Reektaar iskeerii 6.2 galmeesse kan dhaqqabe. Sababa kanaan namoonni 2,000 ol ta'an mana malee ta'anii hafaniiru. Oduun saatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaannu tura dhaggeeffattoota keenya. Qophii kaayyoo. Ilmi Oromoo gootichi Fayyisaa Leellisaa seenaa Oromoo keessatti hojii boonsaa hojjechuudhaan dhaloota Oromoo amma jiran egeree dhufanii fi kanneen qabsoo Oromoo biqilchan deebisee boonse. Atleet Fayyisaa Leellisaa seenaa ispoortii Oromoo keessatti yeroo duraatiif mormii uummata Oromoo kan miliyoona 50 bakka bu'u sadarkaa addunyaatti agarsiisuudhaan seenaa guddaa hojjete.
Atileetiin kun wal dorgommii ispoortii kan Oloompikaa biyya Biraazil magaalaa Riyoo keessatti gaggeeffamu irratti xumura ispoortii kan ta'e maraatoonii irratti hirmaate sadarkaa lammaffaa irratti dorgommii isaa erga xumuruu irra ga'ee booda mallattoo diddaa Oromoo kan biyya keessatti baatii salgan darbaniif ilmaan Oromoo agarsiisa bilisummaa Oromoof wareega qaqqaalii baasaa jiran agarsiisuudhaan seenaa olaanaa galmeesse. Wal dorgommii kana erga xumuree boodas ibsa gaazexeessitootaaf kenne irratti akka ibsetti biyya keessatti uummata Oromoo irra ajjeechaa raawwatamaa jiru mormuudhaan tarkaanfii olaanaa kana fudhate. Murtii kanarra kanan ga'uu danda'e wanti hundumtuu nama dhiibaa wanti baay'achaa deemu yeroo tokkicha fottoquun san oolu waan ta'eef durumaan dursee kan namni kana quuqama garaa keessa dhabeen jiru immoo carraan argate kanattis fayyadameenis haala kana amma tokko ga'ee kiyya karaan dirqama Oromummaa kiyya akkan bahu carraa kanatti fayyadamee godhuu danda'e jechaadha. Carraa kana waan hin argate. Kun qophii keenya kaayyooti dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya kaayyoo har'aa keessatti Fayyisaa Leellisaa eenyu eessatti dhalate maaliif tarkaanfii amma fudhate kana fudhate uummata Oromoo akkamitti ilaala kun kaayyoo qabsoo Oromoo egereetiif hiikaa maal qaba kanaaf dhimmoota wal fakkaatu irratti xiyyeeffannaa nu hordofaa jenna. Fayyisaa Leellisaa ammasalisi ukite kuma ammasalisi leenja gootee jedhaa ammasalisi atileetuma dhuguma ukite kuma gootaa keenya nu boonse leenji keenya nu boonse gabrummaa sabnisaa keessa jiru guutuu addunyaatti ibse. Fayyisaa Leellisaa ammasalisi ukite kuma ammasalisi leenja gootee jedhaa ammasalisi atileetuma dhuguma ukite kuma. Meedaaliyaa akka cirrachaatitti ammaarra barumaani galannisaa saba kootirraa hafuudhide gubaani kan dhangala'aa jiru barrii guma kooti jedhe Fayyisaa Leellisaa gooticha dileetu. Meedaaliyaa akka cirrachaatitti ammaarra barumaani galannisaa saba kootirraa hafuudhide roorrooni kan dhangala'aa jiru barrii guma kooti jedhe Fayyisaa Leellisaa gooticha dileetu. Oromoo meeqaan osoo lola'u lafeen goototaa osoo boba'u hin kaasu alaabaa gabroo uummataa horuuf iftaanee na gaafata dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe Fayyisaa Leellisaa gootichi sanyii leenca kan fiigee injifatu saba tokko kan ittiin of dhaadhu kudha tokko hin kaasu alaabaa gabroo uummataa horuuf iftaanee na gaafata dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe Fayyisaa Leellisaa leenjichi sanyii leenca dhiiga Oromoo dhangala'ee maaliif baacha jedhe Fayyisaa Leellisaa gootichi sanyii leenca dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe Fayyisaa Leellisaa leenjichi sanyii leenca. Bara 1990 gurraandhalli yeroo jalqabu mucaan xiqqaan tokko Oromiyaa giddugalaa aanaa jalduu keessatti dhalate. Warri mucaan kun dhalateef akkuma aadaa Oromootti mucaa kana eebbifatee akka milkaa'u akka biyyaaf ta'u abdachuudhaan maqaatti moggaase. Warri mucaa kana Fayyisaa jedhaniin. Fayyisaan har'a dargaggeessa waggaa 26ti. Dargaggeessi har'a waggaa 26 ga'e kun waggaa 25 dura dhalataa waggaa tokko ture. Yeroo inni dhalatutti mootummaan Dargii kufee addi bilisummaa Oromoo yeroo biyya seene ture. Ardaa gootota Oromoo kan ta'e jalduutti kan dhalate Fayyisaa Leellisaa damee ispoortii keessatti beekame achi keessaan ofiifis saba isaaf ta'uudhaaf mul'ata dheeraa horatee imala jireenyaa
eegale. Faayisaan jireenya isaas qalbii isaas yaada isaas damee ispoortii gochuudhaan shaakala isaa itti fufe. Akkanaanis adeemsa keessa biyyattii bakka bu'uudhaan sadarkaa addunyaatti dorgommii jalqabe. Dorgommii kanan jalqabe 2008 anani biyya alaa deemee dorgomuu jalqabe. Eegas amma maata karaa dhuunfaa kiyyaa nan dorgomaa biyyallee bakka bu'ee kanaan dura sadaffaallee baheera shaampiyoona addunyaa 2011 beegocha. Faayisaan ispoortii keessaa wal dorgommii fiigichaa irratti xiyyeeffateetu damee adda addaatti shaakala isaaf dorgommii isaatti fufe. Cross country dorgomeera yani maraatooniidhaan namni yeroo lama biyyicha bakka bu'eetoo qabxii fiduu danda'icha. Cross country yani jalqabaan bahu Scotland Danbaraan deeme achi booda immoo waggaa isaatti Jordanin deeme baay'een deeme yeroo jaan biyya sana bakka bu'ee cross country duwwaadhani. Maraatooniidhaanis yeroo sadii biyya bakka bu'ee al tokkicha addaanan kutee yeroo lama immoo meedaaliyaa keessa galee jira. Faayisaan wal dorgommii ispoortii adda addaa irratti hirmaannaa godheen meedaaliyaa hedduu badhaafameera. Wal dorgommii oloompikaa irrattis yeroo duraaf hirmaachuu danda'eera. Dorgommiin akkamiin silaallee gaarii ture haalli dorgommichaa baay'ee gaarii olompikii mo'achuun hafuutii olompikii hirmaachuun waan guddaa ture. Ani immoo qabxii kana fidee garuu gammachuu maaltu jira gammachuun keessi akkaataatti nama gammachiisu qaba. Ani fakkeenya isaan gaddatti ni jala jirame karaan ittiin gammachuu kiyya ibsadhu hin dandeenye fakkeenyaaf hiriyoonni kokkaan manadhaa kaan immoo andu'an guutanii. Kanaafuu gammachuu baay'ee beekuun ta'in gaddatti na jala jijjiirame. Gootichi Oromoo Faayisaa Leellisaa akka dhuunfaatti wal dorgommii adda addaa irratti badhaasa argateen sadarkaa guddaa irratti argama. Jireenya qananii keessatti maatii horatee qaba. Kun garuu madda jireenya gammachuu isaaf ta'uu hin dandeenye. Akkuma beekamu Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf bara 2005 fakkaata yookaan immoo 98 jennuun sun jechaadha. Waggaa sana mana nani barumsaatti baradhee ijoolleen biraa du'an jiru. Isaas immoo inni dhamuu maal ta'u baay'ee ulfaata. Inni kun achuma oolla inni dhamne malee mataa kiyyaan ijoollee warra hidhaman gaggaafachuu baay'ee rakkisaadha. Haalli isaa kana jedhee himuu hin danda'u waan ta'eef. Dhugaadha. Faayisaan rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru ija isaatiin argaa guddate. Hiriyoota isaa ajjeefaman owwaalaa kan hidhaman immoo gaafachaa guddate. Kun yeroo kamiyyuu irriba isaan kennine. Waan kana gochuu kooti baay'een na gammachiise wanti nama ammatti keessa deebii yookaan immoo na gaabbisiisee jiru. Anis Oromoota inni kan lubbuu isaa yoo wareegaa ni fakkeenyaaf jiraata yookaan immoo lubbuun jiraate kana gochuu kiyyas akkasumara baay'ee nan dinqisiisu. Maaliif kun ana yaadannoo koo namoota kanarratti wareegamaniif kana gochuu kiyyaaf anaan baay'ee na gammachiisa. Kanaafuu anaan baay'ee carraa kanatti fayyadamee kana ibsuu kiyyaaf gammachuu guddaa natti dhagahama. Kana wal dorgommii oloompikaa irratti hirmaatee sadarkaa lammaffaan akka xumureen mallattoo diddaa gabrummaa kan ta'e kan harkol qabanii walirra qaxxaamursan agarsiisuudhaan akka gaaffiin uummata Oromoo sadarkaa addunyaatti beekamu godhe. Amma uummata Oromiyaa keessatti baay'een godhu sana jaadhaan maaliif mormii isaan godhan sana Oromoo protest Oromoodha waan ta'eef isaanii wajjiniin dhaabachuudhaaf amma hin danda'e karaa hin danda'e. Diddaa Faayisaan agarsiise kana miidiyaan addunyaa kan addunyaan ga'ee namuu hubate erga inni wal dorgommii isaa xumureen booda. Haa ta'utii Faayisaan akka jedhutti yeroo ka'uyyuu mallattoo sana agarsiisuun ka'e. Dura yoo garteen ture taarsiin irratti haala dura kaameraan na fudhanneetti fakkaate. Ogguma roon ka'in bakka jalqaba fiigicha kaadhu kaane achumatti agarsiiseen ture garuu kaameraan na fudhanneetti fakkaate. Malee yaada waggaa sana iddoo sana ga'ee miti ana yaadate. Durumaan laphee qabaachaa. Gootichi ilma Oromoo Faayisaa Leellisaa wal dorgommii kanarratti mallattoo diddaa callaa miti kan agarsiise. Uffannaa kan mallattoo gabrummaa ofirraa qabuu fi alaabaa gabrummaa ol fuudhee mirmirsuu dhiisuun uffannaa mallattoo gabrummaa ofirraa qabus ofirraa baasuun qullaasaa kaameeraa fuuldura taa'ee addunyaatti mul'ise. Ani asirratti kaa'ama fakkeenya alaabaa jara kanaa kana namni dirqameeti. Eenyummaa kiyyaa kana har'aan kiyaalan jalqabe namni illee ana beekuu baatu malee hojiidhas waan ta'eef fiigichi kuni ani ittiin kana baannee goonu kuni aalfa dirqamnee beekta waan tokko gaafa nama keessa dho'e hin dho'a daangaa isaan darbu
Kanaaf haalli nuti ani kanatti gochuu dandeenya. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Oromoo kan meetir baandii 16 irratti isiniif darbaa jiru dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo Daawitee Makonnan maal jedha laata waa'ee Faayisaa Leellisaa mee sirba isaan sin dhageessisa. Kenya yeronda bosi tu sabati yeronda bosi tu sabati nami biya bindule yero amanya tu bidani ti yero amanya tu bidani ti yeronda bosi tu sabati yero amanya tu bidani ti esa ti beti no kun bakka jobri golu esa ti beti gader Kadirti golu, si fayita bayanama, wallane madanama, lubudu walolani, stena ofi tapani, shuferi shimalgoli, tayara gilensa tokajira, ninyi panongalugo, barana kemi masi bojira, fayituma. Kamila lama nari gelamu, Ebeta rupulama, Nangora riya ela pegu. Gorre beye tayo, yagere geberi, alachile nyale, adekmane nyifri. Menager alena zare, bedelir gabaለው, ነፃነት ቢኖረኝ በጅሰደዳለው አለገና የፈይሳ አለገና እስተወቶ አለገና ይደገማል እንደገና አለገና ያበይታ የኛ ጀግና አለገና ታሪክ ሰራት እንደገና አለገና har'a lammiin Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti argamu jireenyi isaa laalaa gabrummaan kan madaa'e halkanii guyyaa namuu kan himatu hidhaa ajjeechaa biyya ari'atamuudha kan jaalate mallattoo gabrummaa baatee fiigus hin jiru hunduu bakka jirutti gubannaa laalaa fi dhiphuu keessa jiraata. Namni yaada kana dhabe hin jiru. Namni akkaataa isaa dhibee beekama fakkeenyaaf namni wallaalee hin jiru beekama jubbuu mi'a akkuma argate kana mi'a akka durii sanatti namni gammadeetu fuudhee walii gadi deemu hin jiru argiteerta ta'e warra wanta kan ol kaasaniif baay'ee rakkisaadha beektaallee isaa danfeera beekta namni hundu. Seenaa abbootii Oromoo irraa akka hubannu yoo jiraate namni waan danda'e qabsoo bira yoo dhaabbate jireenyi Oromoo jijjiiramuu akka danda'u gabrummaan Oromiyaa irratti jigee jiru kun kan Oromiyaa irraa ka'uu danda'u Oromoon bakka jirutti waan danda'e gabrummaa kan ofirraa kaasuuf tattaaffate kan beekumsa qabu beekumsa isaatiin kan maallaqa qabu maallaqa isaatiin kan humna qabu humna isaatiin kan ogummaa qabus ogummaa isaatiin yoo birmate akka sabaattis wal hubatee kaayyoo tokko irratti xiyyeeffatee yoo hojjate wanti galma hin geenye hin jiru. Artistoota Oromoo sirba isaaniitiin bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisaa akkuma turan qabsaa'ota Oromoo hidhatan lubbuu isaanii wareeganii qabsoon Oromoo akka tarkaanfatu akkuma gochaa turan atileetonni Oromoos waltajjii addunyaa argatan irratti tarkaanfii wal fakkaataa yoo fudhatan kaayyoon Oromoo waan hin milkoomneef hin qabu. Atileet Fayyisaa Leellisaas kanuma kaayyoonsaa inni guddaa karaa danda'een dhimma Oromoo sadarkaa olaanaatti tarkaanfachiisuudha. Addunyaan kan wanti addunyaan odoo ta'ee odoo akkuma kun biyya biraa
akka biyya Liibiyaa biyya uummanni dhumaa ture. Mootummaan addunyaa gargaaree biyyi sun akka bilisummaa argate uummata keenyas odoo gargaaranii du'aa fi baqacha kanarraa baasanii kana baay'ee na gammachiisa. Nuti mee uummata biyya keenya keessa dhumuudhaaf akka rakkina mootummaan sun rakkina uummata keenya uummanni biyya keessa duwwaan agarsiise malee siyaasa waan biraatiin miti uummanni immoo dhumaa jira. Tarkaanfiin Fayyisaan fudhate kan biraa fi inni guddaa immoo mootummicha guutummaan guutuutti lagachuudha. Kanaan booda mootummaa Itoophiyaa fi sirna mootummaa Itoophiyaa lagachuusaa beeksiseera. Kana immoo waan godheef qabxii 3 qaba. Waa 3 ni madde nama achirratti tokko yookaan kallattiin hin beekaman jarri amma saree maraatuti na ajjeesuu danda'u. 2 immoo na hidhuu danda'anii 3 akkam biyya alaan baane kinoorna gochuu danda'u gara fuuldura kanan itti madde kanaan. Haa ta'utti dubbataan mootummaa Itoophiyaa Geetaachoo Raddaa miidiyaatti bahuudhaan goota keenya harka bal'ifnee simannaa jedhe. Oromoo guutuu dabalatee addunyaan marti garuu dubbii isaa kana hin amanne. Haati Fayyisaas waan jedhan qaban. Intaanatti fakkaata inni achuma naa ta'a. Haran godhanii ani duudhuma dhufee hin jaaladha. Mauna dhiisee gaddallee baay'een boo'ee natti furee amma fayyummaa iyyuu duudhuma jitaa iyyuu hin jaaladha. Akkasaa ta'ee ta'u. Tarkaanfii Fayyisaan fudhate kanaaf haati warraasaas yeroodhaaf rifattee turte. Garuu murtiinsaa kun maalirraa akka dhufe waan beektuuf ishiin ajaa'ibsiifne. Yeroo sanaaf rifadheera. Garuu nan dinqisiisu. Maaliif namoota du'an hin argaa, namoota reebbaman hin argaa, namoota hidhaman hin argaa. Keessa isaatti haarii baay'ee qaba. Haarii of keessaa waan qabuuf gocha isaa kanatti badaa nan dinqisiisu. Tarkaanfii lalisaan fudhate kana uummata Oromoo sadarkaa addunyaatti jiran karaa adda addaa gammachuu isaanii ibsaniiru. Mallattoo jajjabinaas karaa adda addaa kennaafii jiran. Yeroo gabaabaa keessatti maallaqa guddaa walitti buusuunis akkaataatti inni dandamachuu danda'u irratti bira dhaabbachaa jiran. Kanuma faanas tarkaanfii Fayyisaan fudhate kana seena qabeessummaa isaatiin bara baraan akka yaadatan himaa jiran. Anatti Fayyisaan uumaa ilma Oromoo tokkorraa eegamu tokko godhe. Wanti waan inni godhe kana adda isa godhu bakka inni itti godhee fi yeroo inni itti godhe keessattuu yeroo uummanni Oromoo namoota akka guddisee itti barbaadutti cinaa warra uummata isaa miidhaaru dhiisee uummata ofii waliin dhaabachuun kun ulfinna ofittis akkasumas saba kanatti numarattuu ulfinna godhee fi humna numaraa akka gammachiise warra ammoo utuu dandeettii fi waan adda addaa uummata Oromootii godhuu danda'an callisanii ta'aniifillee chaalenjii isaan godhatamu fakkeenya isaanii ta'e kuni addunyaan ammoo bal'inaan maaliif wanti Oromoo qabsoo namni Oromoo baay'ee godhee waggaa dheeraas garuu wanti kana guddisee adda godhu bakki inni itti waan kanatti godheef yeroo inni eegee yeroo biileena tokko namni ilaalaaru waan akkanaa godhuun wanti Oromoo gola keessaa addunyaa irratti akka inni mul'atu godhuu isaan qabsoo teennaa gara afoo butuu isaatiin hedduu sagalateeffattaa jira. Hedduu fayyaanaa ta'e. Ayyee dhugaadha qabsoo mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo biyya keessatti wareegama lubbuu kafalee taasisaa jiru keessattuu addunyaan wayita gurra nu dhowwatee turetti ilmi Oromoo goonni atleetii maaraatoonii addunyaa Fayyisaa Leellisaa addunyaatti beeksisee miidiyaaleen yoo xiqqaate 150 ol ta'an addunyaa irratti haqa keenya mul'isu isaatiin uummata Oromoo mara akkuma gammachiise anis gammachuun kiyya kana dachaadha kanumaan jechuu danda'a jecha kana caalatti ibsamu hin jiru. Hedduu fayyaanaa ta'e Dammaqaa Nagaasaa. Ayyee galatoomi dhaabasaati. Yaa waan inni godhe baay'ee nama gammachiisa biyya lafaatti kan gammachiise Oromoon bakka jirutti Oromoo qofaa otoo hin taane warra biyya lafaatirra kan jiran warra oppireessitan warra kanatti hubaman hundaafiyyuu simboolii ta'e namni kun biyya lafaatti tuyyuutti gammadee jechuu biyya Oromoo qofaa muti
baay'eetti gammanne bakka jirrutti kunoo ammaatitti sirbaa jirra. Gaazexaan biyya lafaa hundumtuu iyyuu waa'ee isaa katabaa jira. Oromoon tanaan dura kan hin beekamne waggaa 40 kan hojjetame hundumaayyuu walitti qabeetu kan inni hojjete kanan ga'u baay'ee guddaadha. Wanni kun baay'ee nu gammachiise. Anis baay'een gammada, biyyis itti gammadaa jira. Kee hundatti kana amma kan jiru maali waa'ee warra poolitikaa kana qabatanii tokko federaalizii gochuu qofaadha kan dhufa jiru. Wanna baay'eetu iyyuu hojjetame. Tarkaanfiin Fayyisaa Leellisaa kun qabsoo Oromoo egeree keessatti hiikaa hedduu qaba. Namni tokko jireenya isaa, maatii isaatii fi ogummaa isaa jaalatu wareeguun sagaleen uummata miliyoonaa kan bara dheeraadhaaf ukkaanfame akka sadarkaa addunyaatti beekamu taasisuun kun qabsoon Oromoo dhaloota akkas jajjaboo aga qabutti badee akka namne ragaadha. Qabsoon Oromoo dhaloota jajjaboo falmatan dhaloota karaa kamiinuu harkaan kennanne xiiqeffattootaaf kutattoota akka Fayyisaa Leellisaa haga qabutti otoo galman geenye nafu. Fayyisaan dorgommii isaa booda gaaffiif deebii miidiyaa adda addaa waliin taasiseen akka mirkaneessetti namni kamuu kaayyoo jiraatuuf qaba. Kaayyoon isaa yoo milkoomne amma fiixa ba'utti immoo wareega baasuu qaba. Uummata Oromoof dhaamsa ni qabu. Akka du'ee takka badee amma sittuma jabaatee qabsoosaa finiinsee sirna kana ofirraa buusuun dirqama isaatiin jedha. Eenyumtuu anis taanan abbaan barbaade anis akka dhuunfaa kiyyaatti yoomiyyuu uummata Oromoo biraan fagaadhu. Baali yeroodhaan booda maal gara qabsoottis ta'ee fuulli keenyaatti deemuun keenya citaadha waan ta'eef hundumtuu tokko ta'ee jabaatee sirna kana ofirraa kaasuun dirqama isaatiin jedha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Qophiin keenya kaayyoo har'aas asumaan xumurama. Fayyisaa Leellisaa Amasalisi Rogicha Kitteefuma Amasalisi Leenca Gooseen jedha Amasalisi Ati leencuma dhugumaa Rogicha Kitteefuma Boodaa keenya nu boonsee leenci keenya nu boonsee cunqursaa Oromoo keessa jiru guutuu addunyaatti fixee Fayyisaa Leellisaa Amasalisi Rogicha Kitteefuma Amasalisi Leenca Gooseen jedha Amasalisi Ati leencuma dhugumaa Rogicha Kitteefuma Rachaditi amarra barumani galanni saba kotirra haburi de kubani kanangala jiru pardi kumangoni jede Fayyisaa Leellisaa gotika dileti medalia kachir rachaditi amarra barumani galanni saba kotirra haburi de roroni kanangala jiru pardi kumangoni jede Fayyisaa Leellisaa gotika dileti Bulalla farraa buqqifame hayyoota keenya duwidhaatti dhume hin kaasu alaabaa gabroonfataa koruufis taaseena nagaafataa dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe Fayyisaa Leellisaa gootichi sanyii leenca maqaa Oromoon addunyaaf simbeetti isin nu fixuu nutti bittuu jeetti hin kaasu alaabaa gabroonfataa koruufis taaseena nagaafataa dhiiga Oromoo dhangala'ee maaliif baacha jedhe Fayyisaa Leellisaa eenyutti sanyii leenca dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe Fayyisaa Leellisaa gootichi sanyii leenca dhiiga Oromoo dhangala'ee maaliif baacha jedhe Fayyisaa Leellisaa eenyutti sanyii leenca dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe Fayyisaa Leellisaa gootichi sanyii leenca. Sirna kana ofirraa buusuun dirqama isaatiin jedha. Baali yeroodhaan booda maal gara qabsoottis ta'ee fuulli keenyaatti deemuun keenya citaadha waan ta'eef hundumtuu tokko ta'ee jabaatee sirna kana ofirraa kaasuun dirqama isaatiin jedha.